nama kana yoo garaa laaftan dhumni keessan hin bareedu. Akka caaltuu sana kun daa'ima dhabuuf deema. Ijoolleen takka takkas ni jirtan immoo caaltuu gorsii biyya galtuu gottotii mana masanaa baasi. Maal rakkadhee gottotee mana namaati nama baasa shiiftaa naanu teessi. Rabbiin hidhaa sana ishii galchi ishii haa baasu malee ani waan akkasii keessa hin galu. Dhiifama guddaa siniin jedha. Egaa maal jedhanii Ingiliffallee hin beeku dhiifama I'm sorry. Akkasii siniin jedha uummata keenya qaalii keessa jiran kana. Caaltuu keenya Rabbi baga ilmoo ishee agarsiise malee sanii namaaf hin jiru ofii kiyyaaf amma ofii kiyyaa tattaafataa jira. Angaafa namaa sana asii bir jedhee eessatti argama asii bir jedhee eessatti argama ammoo haadha sabkee bar maal taate namni naan jedhe takka illee hin jiru. Durisaan kan na cinaa dhaabbatee na gargaaree jedhu Abdii fi Sa'iidii yoo ta'e immoo kan saatu namtichi turjumaanatti godhee bira dhaabbadhee sagalee ishii sana waraabee jedhe namtichi kun nama gaafadhu ammallee sitti dhaadataa jiranii. Innama raqama ishiin itti bilbilte muraaqabaatti goone yaani ordofaa jirra bakka abbaa ishiin itti bilbilte dubartiidha. Abbaa ishiin itti bilbilte ammallee hin beekamu inshaallah bi'iznillah yoo rabbiin jedhe immoo ammallee namtitti jahaffaa ana tolsinii baasa jechuudha. Laalaa gudii ija hidhatanii seerri isaan dalagaa jiran badii isaan dalagaa jiran a'uzbillah. Nama takkittiidhaaf ani immoo uma du'a malee dachii kana seena malee uman dhiisu maaliif sodaadha maaf sodaadha sodaadhu dhugaa sodaatus hin qabu. Assalamu alaikum ashama harkifuune kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyyeessinaa qaqqabachaa. Egaa waan kun keenya har'ammoo maal nu fiddee dhuftee jedhaati dura keessan dhadhaabaa dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Ijoolleen hedduun illee waan koo oguu nu jalaa turto so viidiyoon gadhiisiin waanuma namaa walloltee waanuma mishkilaa wayii sirra ga'ee yookiin waa tokko taatee laata jennee yaaddofnaa ijoollee kee wajjin rabbiin lafa deemtutti si haa eeguu naan jettan hedduu keessantu jira galatoomaa jiraadhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliifuu akka keessaniitti naaf cinqamtanii akkasitti naa barreessuu keessaniifuu hedduu tokkoon itti gammadaa jechuudha. Maaliifuu namni waan isaa dhiisee waan namaa kana oguu cinqamu hedduu nama gaddisiisa. Silaagaa waan korraa gara bashaadduutti jijjiiradhaanii numa bashaadaa ani naguma bahaa nagumaan qeekiyya galaa dalagadhee galaa ijoolleen kiyyas nagaa qabanii akkuma siin jettan rabbi wajjin ijoollee kiyyallee immoo sirriitti eeggataa jira. Kan namaa eegus egaa rabbuma nuti jenneef miti hunduu harka rabbiiti. Rabbi biratti immoo namni of eeguun dirqama isaatii jechuudha. Anis akkasuma dirqama kiyya bahaa jira. Alhamdulillah ijoolleen kiyyas nagaa qabanii hagamma wanti takka hin jiru namni natti dhufee siin jiru hammeenyaa fi tolumaaf na dhufanii akkuma yeroo darbe siniin jedhe waa'ee namtittii sana na kadhataa turanii aga kalee kanallee namni natti yaa'ee na kadhataa ture dhiisee yaa haadha sabkee barree ati ilmoo qabdaa mee rabbuma keef jedhi nama meeqan natti mufatee jira. Waan kanaanii jechaadhaati naman kabajuu kabaja namaaf hin qabdu ani miskiina jetta malee gara jabummaa guddaa qabdaa naan jedhanii namni hedduun natti mufatanii jiru. Waan garaa na jabeessee jira nagaru namtichi faana rakkatee biyyaan baa jirraa dalagatanii jiraatanii dhiisii rabbumaa jedhiitii waasii feetesii finnaa nama feetesii finnaa damaanaa sii goonaa yaa'anii lubbuu keetiif nuti gaafatama. Egaa du'e booda maallaa gootu maaltu lubbuu kiyya naa deebisa ana miskiintittii mitiiti abbaan fedhe yoo du'e miti humtuu wanti deebi'u hin jiru. Kanaafiyyuu aniin du'aaf jechaaf qofa osoo hin ta'in dhugaa kiyya agargadhutti namarraa dhugaa dhabus rabbirraa dhugaan hin dhabamu. Dhugaan ni qal'atti malee ni cittu. Isaanis dubbii kana ol baasuu haadidanii kijibanii eessa geessan naannessanii sinuu quba qabdanii dhiifamallee viidiyoon yeroo darbe gadhiisirratti isaan irra deddeebi'anii maqaa abdii dhahanii ani dhibba hin jedhe bar ijoolleen hedduun akkasiyyuu jechuun qabdu abdii shakkuun qabdu ani immoo abdiin shakkine son abdii shakkee bar namtichi kiyya kan dubbii kiyya qabatee jiru kamii namtichi abdii jedhanii innillee seeratti haa dhiyaatu qabamuu qabaa naan jedhee jira bar. Osoon daba barbaade osoon shakkii qabaadhe osoon dhara akka isaanii sana qabaadhe ani alaaxula deemee abdii qabsiisuu danda'a. Maaliif ani kophaa kiyya jira abbaan manaa kiyya na bira hin jiru namni takka ana rabbii malee waan qaban of cinatti ammaaf jechuudha. Namni immoo mana namaan godhu rabbiidha.
garuu immoo rabbii gaditti kan namni yeroo tokko tokko inuma nama barbaachisa jechuu barbaada. Kanaafiyyuu akkatti naalaan furatiin ana abdii akkas godha jedhe hin yaannes hin amannes garuu ijoolleen hedduu nuuf himi waan koonu dubbadhu ol baasiiti nullee yaada irratti sii kennina maaf dhoksita iccitii maaltu jira yeman keessa iccituma maalii qabdanii isin waan isin viidiyoo nu waraabin hin jiruuti maaf kana nu dhoksita waan jettaniif abdii isiniin jedhe malee bahee sooshaal miidiyaa irratti haasa'uun barbaadu abdiis waamee yaa abdiisitu natti ergee jechuun hin fedhu maaliifuu inni akkatti jiraataa jiru nutu beeka isiniin kunillee muraasas taatu quba qabdanii ana kan ifa galanaaf ifaa jiru kan natti erganii jaartii hajjii fi magartuudha garuu waan kana qabatamaan magartuudha jedhee akkan hin qabsiifanne hin agarre hin dhageenye shakkiidha kun beektanii isaan sunillee isi jaartii hajjii taate magartuu taate abbaan fedhee isaan erge aga isaan ifa galan baasinitti ani waan gochuu qabu takka illee hin jiru jechuudha. Garuu immoo inni guddaan kanaa miti amma wanti ajaa'ibaa uumamee jira jechuudha ammallee aniin kun ofii kiyya waa baay'eetti dadhabee miti kan rabbiin as siyaasaanii jiru jechuudha. Hassaadota kiyya ofiif waamanii ofiif wal baasaa jiran ani baasaan jiru rabbitu naa baasaa jira jechuudha. Haqa kiyyaan nama biraan ga'u nama hin geenye nama hin tuqne dalagadhee jiraadha waan qabutti gammadee jiraadha nama hassaduun beeku ani fataa zanaa hidhee jiraachuu barbaada umuriin kiyya jirutti qabaadhee dhabee duniyaan kun 9 guutuu waan qabuun an gammadee jiraatu barbaada malee nama hassadee yookaan immoo siirii dalagadhee sooromee tujaara'ee borummoo afuufamee qomaa ta'ee algarra galee du'uu hin barbaadu. Garuu miskiinummaa kiyyaan fayyaa kiyyaan yoon akkana gara rabbii kiyyaa dhaqe anaaf irra wayyaadha. Kana isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ana abdiidha jedhee waan keessa kiyyatti fudhadhe takkan jiru kana naaf beekaa jechuu barbaada. Mee isin kanuma naaf qabadha. Namtittiin haadha daa'imaatii haadha ilmootii ilmooshiif jedhiitii rabbi kee ofirra sodaadhu ati akkasii ati maal taate naan jettan gurras qabadhaa dhaggeeffadhaa. Namoonni keessattuu namoonni magaalaa kanaa jechuudha isaan ijoolleen biyyan baatee seenuuf jecha mataan nyaatamu dhiisaa isaan miskiina rabbiiti isaan oromummaa qulqullummaadhaan biyyan baataa'anii mana maadaamii teessanii ijoolleen hedduun maal gadhiisu har'ammoo maaltu dhalata har'ammoo maal ta'anii laata maal wal godhan jedhanii ijoollee cinqaman kana garana nyaata malee warri magaalaa kana dhiisa. Namoonni muraasni numa jiranii namni gaariin namni keerii namaa yaadu garuu irri guddaan uzbillaa musheetaan rajim keessatti beerri baraattee jirti. Egaa sanas ta'e kanas waanni har'a taarii kanatti ta'ee jiru namtittiin achi teessee ammallee warreen ishiin miskiina ishiin akkasii haraaraaf dhufte maaliif dhufte jettan gurras qabadhaa dhaggeeffadhaa. Amma bilbiltee nama dhalaa biraatti bilbiltee namtittii kan ammallee nuuf hordofa ana. Ishiin nu dhiisaan jirtu namtittii kana nu hordofaa bakka ishiin seentu bakka ishiin galtu manni ishii bakka akkanaati akkasii jechaa jirti. Namtichi turjumaanatti godhee bira dhaabbadhee sagalee ishii sana waraabee jedhe namtichi oguun nama gaafadhu ammallee sitti dhaadataa jiranii. Innama raqama ishiin itti bilbilte muraaqabaatti goonee yaanii hordofaa jirra bakka abbaa ishiin itti bilbilte dubartiidha. Abbaa ishiin itti bilbilte ammallee hin beekamu inshaallah bi'iznillah yoo rabbiin jedhe immoo ammallee namtittii jahaffaa ana tolsinii baasa jechuudha. Laalaa gudii ija hidhatanii seerri isaan dalagaa jiran badii isaan dalagaa jiran a'uzbillah nama takkittiidhaaf ani immoo uma du'a malee dachii kana seena malee uman dhiisu maaliif sodaadha maaf sodaadha sodaadhu dhugaa sodaatus hin qabu maaliif iyyuu maali ani yoo du'e maa'inni garuu warri nama balleessu kun immoo ifa bahuu qaban naa hidhamuu qaban anammallee namtichi yoo kadhumaan baasiin qaxaroon kamisatti deebi'ee ramma har'a ture har'a kunoo kanatu uumame qaxaroon kamisatti deebi'ee jira yoo isaan dhugaa hin baasiin aga baatii ja'a taa'an achuma keessa jechuudha baatii ja'a booda immoo itti yaadanii yookiin isaas immoo yoo dhugaa jirtu baasan omaa jechuu miti jedhe namtichi dhugaa jirtu sanaa immoo yoo baasan wallaahi namichuu kakatee amma itti aaree jira dura haadha daa'imaa sanaaf hedduu gaddee ture. Haati daa'imaa sun har'a girfii ishiin garafamte jedhan akkatti ishiin tuumamteedhaan
ingidee maal goona laala achi keessa teesseellee ilmoo lama qabattee osoo namtichi ishee olii gad deemee boo'uu namtichi gowwaa dhiirti gowwaa bargisee takka inni dhugaatti fakkaate amma kunoo sagalee ishee hunda dhageessisanii innis adaba godhee gattaa'ee isiniin jechuu barbaada. Ana kana mee namtittii takkitti maal mana gochuuf akka isaan fedhan ani hin beeku. Ishiin sodaattee akkuma isaan kaanii boqbaaqaa boqoboqamee dhiisana se'anii laan dhudhuuftu maaliifan dhudhuuftu ta'a hiddee aga lubbuun na keessa jirtutti lolatu onnatu morkatu qaba xiiqiin dammarra mi'oofti bari'aabu maal rakkadheetanii maaliif namaaf gajjedha rabbii yana huumeef bichaa gajjedha malee namni nageenyaan inuma ofirraa deebisa. Humni immoo kan rabbiiti ammallee rabbi akka humnanaa ta'u rabbi akka na cinaa dhaabbatu wallaahi du'aa'ii keessaniin na biraan hafina. Ani immoo himan dhiisu xiiqiin dammarra mi'oofti akkuma isiniin jedhee haati sabkee barqobaadha ni sodaatti ni boossi akkuma warra kaanii teessee xebexebdii ani hin xebexebu ijoollee kiyyas rabbiin naa eegaa ani immoo ni eeggadha ijoollee kiyyas bitaa mirga kiyyas ni laalladha. Egaa akkuma jawween keenya nuun jedhe sana immoo ija takkittii kanaan rafaa kanaan inuma eeggadha. Nama takkittiis hin amanu nama tokkittiis ulaa kiyyatti hin kaleessu ulaa kiyyarra dhufnaan immoo kaameeraan gixximii jira namni takka mee anaa mitiitii zalalaa mataa kiyya takkittiin irraa haa buqqisu. Egaa ifaan ifa yoo namni isinii dhufe ofirraa deebistu kan egaa dhokatee dhufummoo rabbuma isinirraa deebisaa ilaala. Ammallee achi keessa taa'anii ganaa shira bira achi keessa taa'anii ogguusaan afaan isaanii banan haati sabkee bar akkuma caaltu sana garaa laaftee nu dhiiftiif hangaraa laafu gara jabeettiidha namni na tuqnaan garaan kiyya bakka jajjaba. Maaliif iyyuu isintu garaa naa laafee garaa isinii laafamu isintu daa'ima keessanii yaadee ani daa'ima keessaniif yaada maalla galchee daa'ima namni qabu adabatee rabbi isaa karatee shaffaxatee yaa rabbii kiyya nagaan na oolchite nagaan na bulchi jedhee bayee deebi'uu kan qabu keenya Oromoon magaalaa kanatti wal nyaataa ani keessaa hin qabu isiniin jechuu barbaada. Abbaan fedhe yoo na tuqe ilmoo haadha kiyyaa maan ta'in haqa kiyya taanaan haqni haqa kiyya. Nama kana yoo garaa laaftan dhumni keessan hin bareedu. Akka caaltuu sana kunoo daa'ima dhabuuf deema. Ijoolleen takkas ni jirtan immoo caaltuu gorsii biyya galtuu gottotii mana masanaa baasi maal rakkadhee gottotee mana namaati nama baasa ishiif taanaanu teessi rabbiin hidhaa sana ishii galchi ishee haa baasu malee ani waan akkasii keessa hin galuu dhiifama guddaa isiniin jedhaa. Egaa maal jedhanii ingiliffallee hin beeku dhiifama I am sorry akkasii isiniin jedha uummata keenya qaalii keessa jiran kana caaltuu keenya rabbi baga ilmoo ishee agarsiise malee kalaasanii namaaf hin jiru ofii kiyyaaf amma ofii kiyyaa tattaafataa jira. Angaafa namaa sana asii bir jedhee eessatti argama asii bir jedhee eessatti argama ammoo haadha sabkee bar maal taate namni naan jedhe takka illee hin jiru. Durisaan kan na cinaa dhaabbatee na gargaaree jedhu Abdii fi Sa'iidii yoo ta'e immoo kan isaatu hin beekamu ka ofii yaadamu kan nama beera biyya kanaa jala deemee gargaaraa dhumoolaa Sa'iid homaa gochuun hin danda'amu. Abdiidha abdiin keenya immoo kun ofiifuu kaslaanee jaanja'ee akkanumaan olii garraa ta'an abdii sanaayyuu yoo dhufeen ulaallee irraan banuu innuu badee jira. Akkanaan abdii cinallee dhaabbanne narraa kutanii jiranii beeronni bichaan hin beeku. Wanti keenya kun hedduu nama dhibaa kiyyuma kiyyamee keessaa baa kiyyoo keessa nagal akkanaan abdii cinallee dhaabbanne narraa kutanii jiranii beeronni bichaan hin beeku. Wanti keenya kun hedduu nama dhibaa kiyyuma kiyyamee keessaa baa kiyyoo keessa nagalchanii kan nama baay'ee haasa'uun barbaadu. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa yoon balleesseef na of galchaa. Viidiyoo biroon haga walitti deebinutti du'aayiidhaan na biraa hin hafiin isiniin jedha. Turtii gaarii.